Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gunguma uummataa hagayya 11 guyyaa wiixata keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha oduu guyyaa irraatiif qabanne kan isin biraan geenu ta'aatii jalqaba irratti hanga fuudhu oduu. Karoora deebii namummaa UNICEF Itoophiyaa keessatti hanqinni maallaqaa hamaan isa mudate. Namoonni daandiirra jiraatan hatattamaan Waashingtan DC keessaa ba'uu qabu jedhan Doonaald Tiraamp. Biyyoonni Eertiraa 15 UK seenuu osoo jedhanii konkolaataa adii lalleessa keessatti dhokatanii argamanii. Haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwatteen gaazexeessonni 5 ajjeefamaniiru. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Gadaa Walaabuutii amma oduu bal'inaan. Karoorri deebii namummaa UNICEF Itoophiyaa keessatti hanqinni maallaqaa hamaan isa mudate. Dhaabbanni dhaabbata mootummoota gamtoomanii daa'immanii UNICEF karoora deebii namummaa bara 2025 Itoophiyaaf baaseen doolaara miliyoona 493.3 barbaachisu keessaa $84 miliyoona 415 argateera. Dabalata isaatiif Xuubaa Bunee. Dhaabbanni dhaabbata mootummoota gamtoomanii daa'immanii UNICEF karoora deebii namoomaa bara 2025 Itoophiyaaf baaseen doolaara miliyoona 493.3 barbaachisu keessaa dhibbantaa 84 yookaan doolaara miliyoona 415 argateera. Hanqinni maallaqaa kun gargaarsa murteessaa daa'imman dubartootaa fi dargaggoonni miliyoonaan lakkaa'aman saaxilamoo ta'an barbaadan balaadhaaf saaxileera. Hanqinni maallaqaa kun keessumaa dameewwan bishaanii qulqullina soorataa fi eegumsa daa'immanii dhiibbaa keessa galcheera. Dameewwan kunneen qaawwa maallaqaa dhibbantaa 83 hanga dhibbantaa 90 mudachaa jiru. Kunis yeroo Itoophiyaan dhibee koleeraa busaa fi weerara biroo waliin qabsaa'aa jirtutti ta'eera. Amajjii hanga caamsaa bara 2025 qofatti namoonni 4373 dhukkuba koleeraan yoo du'an namoonni miliyoona 2.4 ol ammoo dhukkuba busaan dhukkubsataniiru. UNICEF akka jedhetti hanqinni maallaqaa jiraatu baatii amajjii hanga waxabajjiitti bara 2025tti namoota miliyoona 35 ol bira gahuu isaa ibseera. Dhaabbatichi biyyoota arjoomtotaa fi dhaabbilee galateeffatus deeggarsa dabalataa fi itti fufiinsaan osoo hin jiraatiin dandeettiin gargaarsa geessuu isaa akka hir'atu ibseera. Namoonni daandiirra jiraatan hatattamaan Waashingtan DC keessaa bahuu qabu jedhan Doonaald Tiraamp. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namoonni mana hin qabne daandiirra jiraatan hatattamaan Waashingtan DC keessaa bahuu akka qaban himanii guutuu isaa akka ta'utti isiniif dhiyeessina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namoonni mana hin qabne daandiirra jiraatan hatattamaan Waashingtan DC keessaa bahuu akka qaban himanii. Tiraamp yakka magaalichatti hojjetamu xiqqeessuuf murtoo kana dabarsuu himaniiru. Kantiibaan magaalichaa garuu isa Doonaald Tiraamp magaalaa Waashingtan DC magaalaa Baagdaaditti fakkeessan kana hin fudhanne. Bakka jiraattan isiniif kennina garuu magaalaarraa bakka baay'ee fagoodha jedhan Doonaald Tiraamp. Tiraamp magaalicha naga qabeessaa fi baay'ee bareedduu gochuuf akka hojjetan himaniiru. Kantiibaan magaalichaa Muriel Bowser kan paartii Dimokiraatotaa irraa ta'an yakki magaalaa keenyatti hin hammaanne jedhaniiru. Tiraamp ija darbee ajaja mallatteessuun dabarsanii namoota mana hin qabne to'achuu salphaa ta'eera. Kana hojiirra oolchuuf ammoo humna poolisii federaalaa daandii magaalichatti bobbaasaniiru. Warri mana hin qabne hatattamaan bahuu qabu kan jedhan Tiraamp bakka turtan isiniif kennina garuu magaalaa irraa bakka fagoo ta'eedha yakkamtoonni tole jettanii hin baatanii mana hidhaa isiniif malu keessa isin kenna jedhaniiru. Tiraamp suuraa dahuu namoota daandiirra jiraatanii qoodanii isin keessa namni gaariidha jedhamu hin jiru jedhan. Magaalaa keenya barbaannaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo waan kennitaniif galatoomaa jechuun miidiyaa hawaasaa isaanii Truth jedhamu irratti barreessanii. Karoorri pireezidaantichaa ifatti beekamuu baatus bara 2022 yeroo dubbii taasisan namoota mana hin qabne gara dahuu qulqullina qabuu fi lafa qaalii hin taanetti geessina jedhanii. Achitti bakka dhiqannaa fi tajaajila akka argatan taasifna jedhanii ture. Jimaata darbee yakka to'annoon ol ta'eera jedhanii akka ittisaniif humnoota federaalaa bobbaasuu himaniiru. Waayit Haawusitti akka jedhanitti poolisoonni federaalaa 450 bobba'uu himanii. Hojjetaan mootummaa tokko kan umrii 19 ta'e konkolaataa isaa saamamuu hordofee tarkaanfii kan akka fudhatan himaniiru. Tiraamp suuraa dargaggeessa saamtotaan madaa'ee dhiigee qooduun miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessanii. Kantiibaan magaalaa Waashingtan ammoo dhugaadha bara 2023 keessa yakki akka malee dabalee ture. Bara kana garuu miti jedhaniiru. Magaalaa keenya magaalaa waraanaan diigamte Baagdaaditti fakkeessuun akka malee arbeessuu fi soba jechuun kan tiifittiin komatte. Magaalaa Waashingtan jiraattota 700,000 ol qabdu keessaa namoonni 3,782 mana hin qaban daandii gubbaa warra dahuu buufachuun jiraatanidha. Lammiileen Eertiraa 15 UK seenuuf osoo jedhanii konkolaataa adii lalleessa keessatti dhokatanii argamanii.
Lammiileen Eertiraa kanneen konkolaataa diilaleessa firiijii kanaan Faransaay irraa ka'uun imalaa turan UK seenuuf wayita jedhanitti argamu AFP gabaaseera. Dabalata isaatiif Xuubaa Bunee. Oduu gama biraatiin lammiileen Eertiraa kanneen konkolaataa diilalleessaa kanaan Faransaay irraa ka'uun imalaa tureen UK seenuuf wayita jedhan argamu FPN gabaaseera. Baqattoonni Eertiraa kunneen konkolaataa diilalleessaa kana keessatti kan argaman sanbata darbe yoo ta'u qorra baay'ee hamaa ta'e irraa kan ka'e balaa hamaa keessa seenaniiru, kanaafis birmannaa gaafataniiru. Namoonni kunneen diilallaa hamaadhaan baay'ee waan miidhamaniif ogeeyyiin Faransaay wal'aanaa jiraachuu FPN gabaaseera. Konkolaataan kuduraalee fi muduraalee fe'ee gara UK imalaa ture kun kaaba Faransaay boqonnaaf wayita dhaabbatu namoonni kutaa diilalleessaa keessa turan kunneen konkolaachisatti akka iyyatan aanga'oonni naannoo ibsaniiru. Konkolaachisaanis haala ture erga aanga'oota naannoo sanaaf ibsee booda poolisii fi ogeeyyiin fayyaa bakka sana qaqqabuun baqattoonni konkolaataa diilalleessaa kana keessa akka ba'an gargaaraniiru. Baqattoota 15 kunneen keessaa tokko dubartii ta'uu aanga'oonni ibsaniiru. Baqattoota kanneen keessaa 4 diilallaan baay'ee waan miidhamaniif hospitaala geeffamanii wal'aanamaa jiru. 4 ammoo umriin isaanii waggaa 18 gadi waan ta'aniif jarmiyaa eegumsa taasisuuf itti dabarfamanii kennamaniiru. Lammiileen Eertiraa kunneen irra caalaan isaanii seeraan ala jedhamuun biyyattii keessaa akka ba'an ajaji irratti darbee ture. Konkolaachisaa baqattoota kanneen fe'ee ture irratti poolisiin qorannoo homaa akka hin geggeessine gabaasni AFP ni mul'isa. Haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwatteen gaazexeessonni 5 ajjeefamanii. Haleellaa Israa'el hospitaala Shifaa magaalaa Gaazaa keessatti argamu irratti raawwatteen gaazexeessonni Aljaziiraa 5 ajjeefamu miidiyichi ibsee guutuu isaa akka ittaanutti dhiyeessina. Haleellaa Israa'el hospitaala Shifaa magaalaa Gaazaa keessatti argamu irratti raawwatteen gaazexeessonni Aljaziiraa 5 ajjeefamu miidiyichi ibsee akka gabaasa Aljaziiraatti wayita Israa'el hospitaalichaa leeltuu gaazexeessaa Anas Al-Shariifii fi Muhammad Al-Qariihi ogeeyyii kaameraa Ibrahim Zaahir Muhammad Nuufalii fi Mu'ammin Aliwaa bakka turtii gaazexeessota karra hospitaalichaa irra jiru keessa turanii. Haleellaan gaazexeessota irratti xiyyeeffate kun haleellaa suukaneessaa walabummaa miidiyaa irratti raawwatamedha jedha ibsa Aljaziiraa. Haleellaan sun raawwatee yeroo muraasa booda humni ittisa Israa'el IDF gaazexeessaa Anas irratti xiyyeeffachuun haleeluu amaneera. IDF gaazexeessaan kun caasaalee shororkeessitoota Hamas hoogganaa ture jechuun teelegiraamii irratti barreesse. Humni waraanaa Israa'el kun garuu maqaa gaazexeessota ajjeefamanii kaanii hin kaasne. Haleellaa Israa'el kanaan waliigala namoonni 7 ajjeefamuu ibsa Aljaziiraan. Gulaalaan Aljaziiraa Muhammad Muawwad BBCtti akka himetti gaazexeessaa Anas Al-Shariif hojii isaatiin kabajaa fi nama maqaa gaarii qabudha jedhee nama sagalee uummata Gaazaa fi waan achi ta'aa jiru addunyaa dhageessisaa turedha jedha gulaalaan kuni. Waggaa guutuu Israa'el gaazexeessonni addunyaa Gaazaa seenanii akka hin gabaasne dhoorkiteetti. Kanarraa kan ka'e miidiyaaleen addunyaa gabaasa argachuuf baay'ee kan rakkatanii fi yeroo garii miidiyaalee naannawa sanaa irratti hundaa'u. Daasii dunkaana keessa turan keessatti haleelaman gaazexeessonni kunniin fuulduratti ba'anillee gabaasa hin turre jedhe Mu'awwad. Dhugaa jiru mootummaan Israa'el chaanaalota miidiyaa Gaazaa keessaa gabaasan ukkaamsuu barbaade kana godhe jedheera. Seenaa yeroo dhiyoo keessatti waan akkasii argee hin beeku jechuun sagantaa Newsroomitti hime gulaalaan Aljaziiraa kuni. Gaazexeessaan umrii waggaa 28 kun ajjeefamuusaa dura Israa'el qilleensarraan Gaazaa irratti haleellaa balaafama raawwachuuf akka deemtu eegsisaa irratti barreessee ture. Barreeffamni kun erga inni ajjeefame kan maxxanfame yoo ta'u yeroo lubbuun jirutti barreessuun erga inni ajjeefame booda kan hiriyyaa isaatiin maxxanfame. Baatii darbee Aljaziiraa fi UN akkasuma CPJ waliin ta'uun jireenyi gaazexeessaa Anas Al-Shariif balaarra akka jiruu fi eegumsa gahaa akka isa barbaachisu akeekkachiisanii turanii. Humni waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti gaazexeessota irratti xiyyeeffachuun wayita ajjeesu kun kan jalqabaa miti. Bara darbee Juma kana keessa gaazexeessaan Ismaa'il Al-Gawood jedhamu haleellaa qilleensa Israa'eliin konkolaataa isaa keessatti kan ajjeefame. Haleellaa sanaan ogeessi kaameraa akkasuma dargaggoon biskileetaan darbaa tures ajjeefame. Akka ragaa CPJ'tti erga waraanni Gaazaa onkoloolessa 2023 eegalee gaazexeessonni 186 ajjeefamaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Guyyaa kana qabanne kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma.